Shalom nagasni fabayatu bakka moota fayyawatanii nagaa fi galata waaqaatiin akkam fayyawatanii obboloota koo nagaa fi ugaas taasisu. Na jirtu jiraatti. Ani nagaa gooftaan sunaaf osii jaa. Ijoo biyya rabaa ufee namni akka kiyyaa kana ilkaan irra yaasa hidda jira. Maqaa Yesuusiin dhugaa waaqa baay'ee na rakkisaa jira ilkaan kiyyaa kun wadhallee lama baasee ufesin jedha. Wal bukkee maatii jechuudha baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Duras kun akkasuma baasee na akkuma jennaan baasitaniini rakkachaa ture. Ammallee kun qorri ufee jennaan baay'ee tokko dhugaa waaqaan akkuma jennaan ammallee baasisee na akkuma baay'ee rakkadhee jennaan baasisee boloo tokko biyya namaa kana keessa guubne fayyaa keenya dhugaa fataa jennee edda ufnee as biyya namaa kana keessa geenye immoo Yesuus Kiristoos haala baay'ee ulfaataa keessa dabarsine siin jedha boloo tokko warra kakoo jirtu haala baay'ee ulfaataa dhugaa. Na kami sinja jabaatu miti ifa mana godha sagaleen kun waan fudhatee himu baay'ee waan akkubaa jiru fedha jechuudha keessaa qaawwa isaatti waan inni sooftii keessa kaayefsiin jira nagaa miti inna asmarraanii warreen itti mujaajalaa itti mujaajalaa jira argamtanii warreen sabiskaayibiin godhin sabiskaayibii laayik sheer koomentii gochuun dagatiin asiin jira baay'ee sin jaaladha. Inna nagaa miti waan mana akkamitti jamaa fakkaata ana biraan gaarii wala taasisaa sina kam jabaatti miti yoo seenan jira inna baay'ee ulfaata dhugaa kana jedhamee kan dubbatamnedha dhugaa waaqa biyya nama kana keessa mijirreetti Yesuus waaqayyo yaana sana nama baay'isee malee kalatti baay'eetti seexan nama qora garuu gooftaan yoo nama gargaaredha kana waaqayyo nama dabarsu waaqayyo inna kanaaf gargaarsa waaqayyo irra geenye rabbuunis akka dabar waan hundumaa abdiin qaba akka gooftaan nu gargaarsiin jira jabaadha abdiin kutatina warreen akka okkutatan mataan isin okkubul kan qofaan iddoo fetti yoo okkutattanis abdiin kutina maaliif abdiin nuuf kenname jiraata waan ta'eedhaaf yeroo hundumaa gooftaatti gammaduu irra jiraata namni kiristoosiin qabu yeroo hundaa hin qorama qomisanas keessatti immoo jabaannee cimnee dhaabbachuun irra jiraata. Sababii nuti mucaa Kiristoos taanee yeroo mara qomsitti baay'ata. Kanaaf nuti immoo jechuudha mo'attuu yookiin mo'ataa ta'uudhaaf sagalee waaqayyoo dubbifachuu akkasumaan illee waaqayyoo